bikka hundi jirtan fagoo jirtan akkumaan gartee guyyaa kana isinii himaa turetti wanni gartee biitii isaa tuni Iiraan amata 40 ol godhaa turte. Akkasuma sanitti yeroolee gabaabduu dabarte tana keessatti keessaafuu amata dabre kana keessatti keessaafuu baatii dabarte keessatti yeroo ayatullaan olii gad deemee akkasuma sanitti du'a isaa tana beekee laal addunyaa tanarra yeroo dheertuun jiraadha odoon jenne du'a isaa tana beekee qabriilee warra isa dura akhiramanii deemee daawwatee akkasuma sanitti ilmaan isaatii fi ilmaan inni akahayyuu ta'uufis yaamee if biratti gartee akka guyyaa hunda waliin dabarsaa ture. Keessaafuu guyyaa irraan tanaa warra gartee isaa wajjin akhiraman keessaa intala isaatii fi akkasuma sanitti gurbaa isaa inumaatu gartee ijoollee inni abbaa guddaa faa ta'uutu waliin dhabamanii waliin du'anii jedhanitti gartee odeessaa jiranii. Nama yuufuu guyyaan arraan tanaa keessaafuu eega gartee mootummaan biyya Iiraan du'a isaa tana ifatti miidiyaa irratti gartee as bahanii dubbachaa jiran amma sa'aan tuni biyya sanitti gaa akka ganamarraa sa'aa 6 fi cinaa takkaa'u gartee sa'aa 7 deeman namni kuni bikka jirutti baatii ramadaanaa tanaan bikka jirutti mana keessaa gabbahee karaadhaa fi masgiidaa fi bikkuma hundatti gartee gabbahaniiti falmachaa jiran. Duuti tuni isaaf sabloodha. Maaliif ammaasis akka inni barbaadutti du'e. Akka ifii isaatiif barbaadutti. Wanni inni barbaadu keessaa maali? Odoo rabbiin akkanumatti isa najjeefne harka warra Izraelii fi warra Ameerikaatti du'uudha. Fadhinnaa isaati tun. Achi booda wanni gartee inni seenaadhaaf lafa kaayu isa qofa odoon taane warreen yaada inni biyya san amata 40 oliif itti gaggeessaa ture hordofanii biyya isaanii tana diina biraatirraa hambisanii urmii tana caaltu jiraachuudha. Dubagaa ammaan tana namni hedduun biyyoottan addunyaa tanarra jiran inumaatu warri islaama ta'es warri hin ta'inis warri gartee rakkoo biitii tun keessa jirtuu fi akkasuma san rakkoo ummanni biraa kan keessaafu jiddu galeessa bahaa keessa jiru irraa rakkachaa jiru ijoollee xixiqqoo dhumaa jirtu shamarran dhumaa jiru namticha kanaafi biyya isaa wanni geessu takkallee nun jirtu dura dhaabbattee falmuudhaafiif jechuu dhiiga isaaniitiif falmuudhaafiif. Wanni hamtuun isaan balleessan hin jirtu beekaa. Wanni hamtuun isaan balleessan yoo jiraate biyya isaaniitii fi ummata isaanii akka hin saamamne akka rakkoon hamtuun irratti hin uumne akka gartee ollaan isaanii Iraaqii fi Siiriyaadhaa fi akkasuma sanitti Lebanaanii Liibiyaa biitti tun hundinuu waan irra gahaa jiru ni agarre eega mootummaan isaanii kufte booda. Garuu immoo wanni akkasiisan akka gartee isaanirra hin dhufne falmachaati turan dura dhaabbachaati turan inumaatu biyyoottan ollaa keessatti illee falmiin isaan gaggeessaa turan falmii sabloodhaa miti. Gareeleen isaan biyya Iraaq keessa jaaran, biyya Iraan keessa jaaran, biyya Iraaq keessa jaaran inumaatu Siiriyaadhaa fi Libanaan Yaman keessatti gareeleen adda addaa ta'e isaan jaaran tun rakkoo biyya isaanii keessa jirtu qofa odoo hin taane rakkoo naannoodhaatis akkaataa itti ofirraa dhoorkan. Beeka warri ilaa arraan tanaa ummata H group data ka agartee Hamas
akka malee jaaree gargaaraa ilaarraan tana asiin ga'e isaan qofa. Biyyoonni biraa warra diigumsa isaaniitii fi inumaatu dhabamina ummata isaanii irratti hojjechaa turerraa. Ammaan tana akka gartee oduuleen garagaraa ifa godhaa jirtutti biitti gartee Gaazaa jedhamtu san lafti Gaazaa jedhamtu san amma lafa investimentii lafa bashannanaatti jijjiiramaa jirti. Lafee ilmaan namaa yoo xiqqaate lubbuu beekamte 70,000 ol ta'umte irratti tan hin beekamin hedduudhaatu jira jechuudha. Akkasuma san guyyaa arraan tanaa wanni nama dhibdu keessa guyyaa arraan tanaa yeroo bikka mana jireenyaa Alii Hameeniidhaa hoggaa dhawan mana barnootaa kan shamarran qofaa kan ijoollee xixiqqoon itti barattu lamaas dhawaniiti turan. Lama guyyaa kana akka beekametti tokko jaaniiti odeessaa turan. Garuu ammaan tana akka mirkanaawetti iskuula ijoollee xixiqqoon barattu lamaatu dhawame. Lameen kunoo maaliif dhawamuu barbaadeedha? Iskuullinoo maaliif dhawamuu barbaadeedha? Keessaafuu iskuulli ijoollee xixiqqoon barachaa jirtu. Shamarran qofti barachaa jiran. Yoo Alii Hameenii taate, yoo mootummaa Iraan guutuu taate, torbaan kana keessa irraa haasawaa turre. Alii Hameeniin akka du'u beekateetu laal. Akka du'u ifii isaatiif beekateeti nama bikka isa bu'u 3 qopheessee jira. Yoo namni kun ka du'u taate kanaatu itti aana. Yoo kaan ka du'u taate nama biraatu itti aana yaada jedhanii irratti qopheeffateeti miidiyaadhaanis ibsanii turan. Akkasuma sanitti jeneraalonni isaaniitis waan akkasii bikka haayaa mataa isaanii haayyataniiti du'an. Tuni dhugatti du'a hin jaaramtu. Tasaa warreen isaa hojii dhumanii akka jirutti du'a ja'amtee hin dubbatamtu. Namni hedduun jechoota gartee biraatiin martadaam takkaa'u gartee shahiidee takkaa'u nama gartee hojii barbaachisu gartee tan inumaatu gartee falmii barbaachisu nama haqa ifii irratti falmatee dabre tokko jechuudha. Akkasitti ilaalamaa jiran. Garuu ilmi namaa ilma namaati du'atan agartee akka du'aatti fuudhanii namni hedduun namni miiliyoonan gartee lakkaa'u. Okay? Booyaati jira yeroo ammaan tanaa. Addunyaa tana guutuu irratti. Iraan qofaa miti beekaa addunyaa guutuu irratti. Namni rakkoo keessa jiru namni ifii isaatiif fadhinnaa takkaa'u gartee bilisummaa mataa isaa ta'arraatiin ta fuuldura ta jireenya ummataa barbaadu irra hedduun isaa nama akka isaa kanafaa gartee akka fakkeenyaatti ilaalan fedhan islaama haatan islaama ta'uu isaa baatanii dubbiin islaama ta'uudhaa miti. Dubbiin hanga gartee lubbuudhaan jirtu haqa irratti falmattee dabruudha halaalamu. Dubagaa yeroo reefuun tana galgala kana hoggaa gartee dabarinsa isaa hogguu ibsan miidiyaaleen warri Iraan ifatti akkasuma sanitti gartee isaa wajjiin takkaa'u bikka sanitti gartee warreen biraatis kan dabraniitu jira. Jeneraalota lamaatu dabree jira jechuudha. Jeneraalonni lameen dabran tokko itti gaafatamaa waa'ee security kan oofisa gartee takka immoo security councilii biyyattiidhaa waliigalaati. Kaan tokkommaasis kan du'e jeneraala IRGC itti gaafatamaadha. Waraana Republican Guardii biyyaa jechuudha. Yoo gartee footoolee jiraatillee hin argine taate isiniin garsiisa. Jara lameen kana
Jeneraaltichi tokko kana tokkos kana jarri lachuutu warreen biyyattii keessatti biyya san keessatti itti gaafatamummaa waraana olaantuu warra ta'ani. Akka oduun jechaa jirtutti isaanis naannoo takka waliin turan Ayatullaa wajjin. Dubagaa dubbiin tuni achi dhaabbachuudhaaf hin deemtu miidiyaaleen biyya Iiraan akka jiranitti karaa gartee dhiiga kana ni kafalannaatti garagalanii jiran duruun haasawni isaanii nuti waan amma dura gartee jara diina keenya irratti goone daran gooneeti kafallii teenya ammaan tana yeroo gabaabduu keessatti kafalannaa jechaa jiran. Dubagaa kana keessa namtichi itti gaafatamaan biyya Israel takkaa'u Prime Minister tichi Israel duraan Israel keessaa baheeti Cyprasitti dhokochaa ture. Amma immoo akka gartee warreen securityidhaa fi akkasumas lola addunyaa kana hordofan akka jechaa jiranitti inni Cyprus irraa ka'ee Jarmanitti dheefa kutee Jarmanitti dhokochuudhaaf kutee jira jaaniiti odeessaa jiran. Wanni tuni akkanumatti gartee oduu nagayaa namni dubbatu qofa odoo hin taane oduu ragaa qabdu. Ragaadhaani dubbachaa jiran. Jarreen kuni xayyaara isaanii jala deemanii ilaalan. Xayyaara gartee inni deemuunii fi eenyu akka gartee isa jala deemee eegaa jiru. Xayyaarri kun ammaasis xayyaarri hundinuu teel nambarii qaba. Teel nambariidhaa fi signal nambarii isaa laalaniiti akka gartee Cyprus irraa ka'ee Jarmanitti dhokochuudhaaf deemu ammaan tana gabaasaati jiran. Dubagaa dubbiin tuni achi dhaabbachuudhaaf hin deemtu akkumaan gartee irra deddeebi'ee isin jechaa jiru waraanni IRGCdhaatis waraanni warra Iiraanis waraana lama qabanii waraanni lachuutu ammaan tana haareetti gartee lolaaf wanni takkallee nu jijjiiramu hin jiru duruun dubbataniiti jiranii keessaafuu karaa istiraateejiidhaatiin karaa lolaatiin wanni takkallee nu hin jijjiiramtu jechaa jiran. Maaliif jarri kun duraanuu pilaana lafa kaayyatee jira. Pilaana saniini lola kana gaggeessuudhaaf deeman. Amma gartee biiti lolarra jirti. Warreen akka gartee shiyaaleen bikka biraa jirtu. Amma shiyaan biyya Iraaq keessa jirtu. Isaanis karaa dura deemaa gartee itti gaafatamaa shiyaa biyya Iraaq keessaatiin ibsa isaanii reefuun tana baasaniiti jiran. Keessaafuu namtichi kan Iraaq keessatti gartee shiyaa gaggeessu Muqtadaa Al-Sadar Kajaaniin nama gartee Ali Hameenii irratti qara'aa ture yeroo dheertuudhaaf. Inumaatu gartee barataa isaati takkaa'u gartee nama isa jala guddate jaaniiti gartee irraa odeessaa turan. Odoo Iraaq itti hin galin dura inni nama Iraan keessa ture. Achirraahi eega gartee mootummaan Saddam diigamte booda karaa Iraaqitti as gale jechuudha. Duba Muqtadaa jechuun nama gartee biyya Iraaq keessatti waraana mataa isaatii fi akkasumas sagalee ol aantuu nama qabu. Inninis akka gartee Ameerikaa wajjin inumaatu lola irratti gartee achi gargalanii jiran du'asaa kanarratti dubbateeti jira. Takkasanii talamadaa gareeleen warra gartee warreen biraatu jira Iraaq keessa isaan inumaatu duroonnaniin kaampiilee waraana Ameerikaadhaa galgala kana habba kaampii lama dha'uu isaanii ibsaniiti jiran. Inumaatu waraanni Ameerikaadhaa guutuutti biyya teenya keessaa bahuu qabaa jaaniiti ifatti
ibsa miidiyaadhaaf godhanii jiran. Okay? Tanafaatu deemaa jira. Ammaasis warreen gartee Agta kana obsa